rakkoon ummata keenyaa yoon furmaata argata wanni aanaa daaroo labuu karaa yookaan daandiidhaan wal qabatee deemaa jiru ummanni keenya dhumi akka itti deemu dhabe akka itti bahee galu dhabe akkasuma qabeenyi isaa halkanii fi guyyaarraa barbadaa jira mootummaan maaliif itti ilaala viidiyoo tana laallee walitti deebina. Kodena harargee kaana daaroo labuutti daandiin caccabuun manni rakkoo geejjibaatiin saaxilamuu jiraattonni himanitti himan godinichatti magaalaa Miicataa irraa gara daandiin caccabuun imala konkolaataaf rakkisaa ta'uu kan himan jiraattonni konkolaattonni hedduun daandii walakkaatti dhoqqee keessatti hafanii jiru jedhan daandiin aanaa daaroo labuu ka'ee kallattiin gaadulootiin gara Baalee imaluu fi kan Sororoo fi Sakiinaa keessaa bahee aanaa Hawwii guddinaa seenu caccabee jira kan jedhan maddeen sababa daandiiwwan kun suphamuu dhabaniif uummanni rakkoo jabaaf saaxilamuu himan sababa caccabuu daandiitiin uummanni gabaa bahuu dadhabee gabaan milkaa'ee sirni bittaa fi gurgurtaa gaggeessuu dadhabanii akka jiru jiraattonni himu. Harargee lixaa aanaa daaroo labu karaan guutumaa guututti addaqisee isaa beekamee jira. Harargee lixaa aanaa daaroo labu magaalaa magaalaa Miicatarraa gad karaan deemuu hin danda'u. Karaan lamaa jira tokko asiin karaa gadulloo kanaan bahee Baalee deemuu jiru tokko asiin Sororoon Sakeenaadhaan Xuxxisiin milkaa'eedhaan aanaa Hawwii guddinaa seenaa sumaan milkaa'eedhaan amma kun dhaabbatee jira akka jirutti namni makiinallee kukkuftee jirti array rooba waan roobee fi namni waan gabaan arraan tanaa gabaa guddoo gabaa milkaa'ee akka oomisha barbaree fi bishingaa fi boqqolloodhaan beekamtu haraashiidhaanis beekamtu shawarraa dhufanii achi naggaadeen bakka hedduurraa dhufu har'a magaalaa. Akkuma viidiyoo tanarratti gartanitti rakkoon ummata keenyatti jiru rakkoon ummanni keenya keessa jiru rakkoo akkana jedhanii afaaniin ibsuudhaaf ulfaatudha. Karaan kun efa akkana ta'e arraa miti tutturee jira amma keessa fuutan dur caalaa deemuu irra namni dadhabee jira namni irratti dhumaa jira qabeenyi ummataa irratti barbadaa jira mootummaan irratti callisuun qabu keessa warri aanaa daaroo labuu bulchu maal eegaa jirtan ummata keessanii kadhumaa jiru bara daandiin tun daandii akkaan barbaachistuu taatee fi daandii bakka fagoorraa fageenyan ummata wal qunnamsiisaa jirtudha akkasumas magaalonni isiin keessa dabartu fakkeenyaaf magaalaan akka milkaa'ee magaalaa oomisha garagaraatiin beekamtuu fi magaalaa horsiisa beeladaatiin beekamtu tan waa hedduu mootummalleen bu'aa guddaa irraa argachaa jiruu fi gibira guddaa irraa argachaa jirudha maaliif itti callise mootummaan ummata keenyatti akkasuma magaalaan gaadullalleen ta'asirraa karaan kun ka'ee kara Baalee deemudha fageenyaan wal qunnamsiisaa jechuun hawaasa waan guddaatti irraa argama maaliif callise warri aanaa yoo maal eega mootummaan maal eega ummata keessaniif dirmadhaa.